Filannoon nagaa fi haqa qabeessi wabii diimokiraasii nagaa fi tasgabbii biyyaati. Akkasumas filannoon hirmaannaa uummataan mirkanaa'e sagalee lammiileetiin geggeeffamu mootummaa seera qabeessaa fi fudhatamummaa qabu ijaaruuf ga'ee olaanaa qaba. Milkaa'ina filannoo nagaa fi haqa qabeessaa geggeessuu keessattis hirmaannaan dargaggootaa shoora olaanaa kan qabu yoo ta'u, EMN+ sagaleen dhalootaas dargaggoonni magaalaa Finfinnee filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa geggeeffamuuf qophii akkamii taasisaa jiru jechuun gaafateera. Dargaggoonni magaalattii EMN+ sagalee dhalootaaf yaada isaanii qoodanis mootummaa biyyattiifis ta'ee uummataaf ni ta'a jennee yaadnu filachuuf kaardii filannoo fudhannee filannichaaf qophii gahaa taasisaa jirra jedhan. ለምርጫ ላይ ሁላችንም በጉጉት የምንጠብቀው ምርጫ ነው። filannoon dhimma hundi keenya hawwiin eeggachaa jirrudha. Filannoon sirna dimokiraasii akka lafa qabu taasisuun biyyi keenya irratti abdii guddaa akka qabaannuuf kan nu gargaarudha. Kanaaf kaardii filannoo fudhannee qophoofnee guyyicha eeggachaa jirra. እንደምታወቀው በአገራችን akkuma beekamu filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa gaggeeffamuuf kaardii fudhadhee biyya koo fi uummata koof mootummaa ni ta'a jedhee yaadu filachuuf guyyicha eeggachaa jira. dhimma filannoo wal qabatee ani akka nama tokkootti akka jiraata tokkootti kaardii filannoo fudhadheen jira. Filachuuf illee qophiidha. Nama gara fuulduraatti biyya kanaaf ta'a dhaloota kanaaf yoo ta'uu danda'a kan jedhu filachuudhaaf qophii ta'ee jira. ካርድ አውጥቻለሁ እኔ Ani akka kootti kaardii filannoo fudheera. Kanaaf filannoo marsaa 7ffaa kana irratti hirmaachuuf mootummaa biyyaaf ta'us filachuuf gama hundaan qophii taasisaa jira. Mootummaan filadhus adda baafachaa jira. Kanaaf guyyichi gaafa ga'u sagalee koo kennuuf qophaa'eera. Filannoon waggaa 5tti al tokko kan dhufu waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuun dargaggoonni magaalaa Finfinnees ta'ee kutaalee biyyattii jiran hundi kaardii fudhachuun mootummaa isaaniif ta'u filachuuf carraa kennameef kanatti fayyadamuu akka qaban dargaggoonni dubbisne kunneen himaniiru. የመምረጥ እድሌን ማለት ነው kaardii filannoo fudhachuu dhiisuun carraa filachuu koo dabarsee kennuu jechuudha. Carraan kunis waggaa 5 deebi'ee waan dhufuuf dargaggoonni hunduu carraa kanatti fayyadamuun mootummaa isaaniif ta'u filachuu qabu. amma oduun fudhatiin ogguun hin dabre bara dhufutti moo'ee waan saluudun akkatti filadhee jiraadhe sila kan jedhu kanatu natti dhaga'ama. waan kana moo'ee itti qophoofne ofuma keenyaaf jecha kan nu ta'u yookaan immoo nuuf hojjeta kan jennu kana itti yaadnee to'ee filachuu qabna jechaadha. በዚህ ምርጫ ላይ ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ወጣት Rakkoo biyya keenyaaf furmaata kan ta'u yoo filannoo haqa qabeessa irratti hirmaannedha. Kanaaf filannoo kana irratti dargaggoonni guutummaa Itoophiyaa keessa jiran dammaqinaan ba'anii mootummaa isaanii ta'u filachuu qabu. kaardii filannoo fudhachuun hiree kee murteessuu jechuudha. Hiree keessitu murteessa. Kaardii filannoo fudhachuu dhiisuu jechuunis immoo hiree kee murteessuu dhiisuu jechuudha. Maaliif kaardii filannoo jechuun biyya tokko mootummaa jechuun uummata jechuudha. Kanaaf immoo mootummaa kan muuduu danda'u anaaf siirraan kanaaf namni biraa filuu waan hin dandeenyeef filannoo kaardii filannoo fudhachuu dhiisuun xiqqoo miidhaa mataasaa qaba jechuudha. Eenyurratti anumarratti sirratti jechuudha. Kanaaf dargaggeessa kamiyyuu kaardii filannoo fudhatee qaama isaaf ta'u bakka biyyaaf kan bu'uu danda'u yoo filate baay'ee gaariidha jedhee yaada. Filannoo biyyaalessaa keessatti hirmaannaan dargaggootaa diimokiraasii cimsuu fi nageenya filannoo mirkaneessuu keessatti bu'uura. Kanaafis dargaggoonni filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa keessatti itti gaafatamummaa fi hirmaannaa isaanii cimsuun nageenya filannoo eegsisuuf qaamolee nageenyaa waliin qindoominaan kan hojjetan ta'us eeraniiru. ወጣቱ ምርጫውን ከመሳተፍ ባሻገር ከጸጥታ አካላትም ጋር መተባበር አለበት። Dargaggoonni filannicha irratti hirmaachuun gamatti qaamolee nageenyaa tumsuun nageenya filannoo mirkaneessuuf hojjechuu qabu. Kanaaf tattaaffii qaamoleen nageenyaa nageenyummaa filannoo eeguuf taasisan keessatti dargaggoonni cina dhaabbachuu qabu. Dhimmichi dhimma diimokiraasiitii waan ta'eef hundumti dargaggoonni kamiyyuu bukkee dhaabbatanii nageenyaan eegalame nageenyaan akka xumuraniif yoo bukkee dhaabbatan baay'ee gaariidha. Bira dhaabbachuus qabu jedhee yaada. Anillee kun kootti bira dhaabbadhee jajjabeessuu nageenya jiru tolooltummaan gargaaruun narraa eegama jedhee yaadama. Jiraata biyya tokko amman ta'etti jechuudha. ይሄን ምርጫ የኛ ስለሆነ Filannoon kun kan keenya waan ta'eef rakkoo tokko malee karaa nageenyummaa isaa mirkanaa'een akka golabamuuf dargaggoonni ga'ee keenya baachuu qabna. Kun itti gaafatamummaa hunda keenya waan ta'eef kana beeknee itti gaafatamummaa keenya qixa sirriin baachuu qabna.